Jireenya keenya keessatti gochawwan nuti osoo hin beekin raawwannee namoonni nutti jijjiiraman yookaan immoo maatiin illee nutti jijjiiraman maal isaan nuti immoo wanta hubachuu qabnu jireenya keenya keessatti wantoota seerota nuti jireenya keenya keessatti bu'uura godhannee namoota duukaa jiraachuuf fira duukaa jiraachuuf namoota duukaa hojii hojjennu duukaa jiraachuuf wantoota nu barbaachisan maal isaan wantoota nu beekuu qabnu. Kan namoonni baay'ee beekan garuu namatti dubbachuu isaa hin barbaanne yookaan irraaf qeenfatan maal isaan yoo yaa akkam jirtu jaallatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota kooroon inspire akkam naaf jirtu tole gaa guyyaarraa barnoota baay'ee bareedaa ta'e lafee dugdaa jireenyaa kan ta'e isiniif qabadhee dhufeetan jira tole gaama barnoota kodhumaatti turtii gaarii tole gaamee jireenya keenya keessatti barnoonni nu barbaachisu jireenya keenyaaf namoota duukaa walii galteen jiraachuuf maatii keenya duukaa walii galteen jiraachuuf environmental keenya naannoo keenya duukaallee akkanuma namoota duukaa hojii hojjennu duukaa walii gallee jiraachuu kan nu dandeessisu yookaan immoo wanta nu hubachuu qabnu yeroo baay'ee osoo hin beekin dogoggoroota nuti raawwannu yookaan hubachuun haala dogoggoroowwan nu raawwannu maal isaan dogoggoroowwan kun immoo miidhaa akkamii nurraan ga'u namoota duukaa walitti dhufeenya keenya maal gochuu danda'u kan jedhudha kan wal faana ilaallu tole gaamee an walitti dhufeenya namaa laamsessu yookaan immoo walitti dhufeenya namaa kan laaffisu kan walitti dhufeenya namaa akka inni wal jibbu akka inni wal nufu kan taasisu maal isaan nuti immoo maal baruu qabna jireenya keenya keessaaf maalti barbaachisaadha maal nuuf fayyada yookaan immoo maalti nuuf maal ajje kan jedhudha kan guyyaarraa ilaallu tole gaa inni jalqabarratti argamu yeroo namni haasa'u addaan hin kutin namni kamuyyuu osoo haasaa jiru gaafa namni addaan isa kutee oduu mataa isaatii itti fufu hin jaallatu nama si hoogganaa dhiistee osoo abbaa barbaadde taate otoo nam tokko oduu odeessaa jiru gidduu galtee dubbattee yookaan haasaa sana addaan kuttinan namni sun si duukaa haasa'ullee ta'e waan barbaade mari'achuu hin barbaadu sababa isaas sababati haasaa addaan kutteef wantati isa tuffatte fakkaata wantati isa haasaa jibbite yookaan haasaa nuffitee fi irratti addaan kutte waan fakkaatuuf haasaa nam tokko gaafa inni haasa'u yookaan gaafa nam tokko oduu qabatee si duukaa odeessaa jirutti addaan hin kutiin oduu isaa sana gaafa addaan kuttu siinlaa addaan boo filata si duukaa oduu odeessuu imannaa du'a mataa isaa filata waan ta'eef atis osoo haasaa jirtoo namni gidduutti sirratti oduu kee cufe agam akka si aarsuu danda'u tilmaamuun sitti ulfaatu kanaafuu gonkumaa wanta gochuu hin qabne namni osoo inni haasaa jiru addaan hin kutiin tole gaa inni lammaffaarratti argamu nama bifa isaatiin inni madaaliin namni kan inni sitti jijjiiramu namni kan inni sirraa fagaatu namni kan inni sitti jijjiiramu bifa isaatiin yoo madaaltedha inni kun gurraachadha waan ta'eef akkas gochaa jira yookaan immoo akkasidha jettee gaafati madaaltu yookaan immoo eenyummaa isaatiin gaafati isa tuttu maalummaa isaatiin gaafati isa tuttu namni sun du'a badan baay'ee si jibba baasii dubbachuu adabu baasii sitti dubbachuu isaa dhiisu malee keessa isaatti boolla garfagoo siif qota yookaan immoo of biraa si dhabsiisuuf wanta hin goone hin jiru kanaafuu nam tokko tasumaa eenyummaa isaa yookaan bifa isaatiin hin madaaliin inni sadaffaarratti argamu yeroo hundumaa iddoo nama dhuunfaa tokko kabaji nam tokko yeroo hundumaa irra deddeebiitiin bakkeenni taa'u yookaan immoo bakkeenni taa'uu jaallatu yookaan bakkeenni itti bashannanu yookaan bakkeenni itti taa'ee dubbisu yookaan immoo bakkeenni itti taa'ee hojii hojjetu jalaa hin jeeqin yookaan kabaja kenniif namni kamuu kabaja barbaada ulfina barbaada yoo maal jedha oromoon barcuma ulfinaa yoo abbaatuuf jalatti baadhataa jedha yooti barcuma kee kabajjee barcuma namaa kabajjee namni kamuyyuu siif ulfina qabaata namtichi kun nama teessuma namaaf iddoo laatudha nama iddoo namaaf kabaja laatudha siin jedhee kabaja guddaa siif laata garuu ati bakkeenni taa'ee dubbisu bakkeenni taa'ee hojjetu bakkeenni taa'ee boqonnaa fudhatu deemtee jeeqxa yoo jireenya isaa keessatti baay'ee si jibba sirraa baqachuu filata sirraa addaan ba'uu barbaada waan ta'eef gonkumaa iddoo nama dhuunfaatu kabajiif yookaan iddoo taa'umsa isaa kabajee yoo akkas goote nama kamuu duukaa walii galtee jiraachuu dandeessa waan ta'eef inni afuraffaarratti argamu waa'ee nama tokko gonkumaa waan hin taane hin tilmaamin nama tokko akkasiin fiizikaalii isaa ilaalte yookaan immoo qaama isaa ilaalte tilmaamta taanaan kun hin danda'u kun dalaguu hin danda'u hojii tokko yoo hojjechiisuuf kaatte qaama isaa ilaalte kun uffannaan isaa akkasidha kun ilaalchi isaa akkasidha jettee tilmaama laatta taanaan namoonni baay'ee uffannaatiin tilmaamamanii iddoo guguddaarra namoonni ga'uu qaban namoonni milkaa'ina isaanii jiraachuu danda'an namoonni dandeettii addaa qaban namoonni humna addaa qaban sababa ilaalcha tilmaama diidaatiin qofa gar kufanii waan jiraniif sirraa baqatu namoonni kun mul'ata isaanii keessatti du'omsita waan ta'eef abjuu isaanii keessatti dukkaneessita waan ta'eef tasuma uffata isaanii yookaan gonkumaa wanta isaaniitiin ilaaltee hin tilmaamee warqiin illee dhoqqee keessaa ba'a waan ta'eef daayimendiin illee lafa keessaa ba'a waan ta'eef eenyummaa nama tokko kan itti madaaltu uffata isaan biyya isaan naannoo isaan maalummaa isaan osoo hin taane
dandeettii sammuu isaa keessa jiruun ta'uu qaba. Kan itti madaaluu qabu uffata isaatiin nama kamuu hin tilmaamin. Tole egaa inni shaneeffaa irratti argamu immoo yeroo dogoggortutti dhiifama gaafadhu. Namni kamiyyuu dogoggora yoo hojjete dogoggora isaa sana amanuu dhabuurraan kan ka'e balleessuu barbaada. Ati immoo gonkumaa kanan godhin nama duukaa jiraattu duukaa yoo dogoggorte dogoggora kee amani dhiifama gaafadhu. Yoo namoota duukaa hojjettu dhate dhiifama dogoggoreen nan sirreessa amma kanaafachuu jedhi. Yoo maatii dhate illee dogoggoreen nan sirreessa jedhi. Yoo hiriyaa kee dhate nama kamiyyuu yoo ta'e dhiifama gaafadhu. Dogoggora isaaf namni dhiifama gaafatu nama beekaati, nama hubataati, nama waa tokko madaaluu danda'udha. Kanaafuu dogoggora keef dhiifama gaafadhu. Inni je'effaa irratti argamu waa'ee nama dugda duuba hin hamatiin yookaan hin dubbatiin. Jireenya kee keessatti arra nama duukaa dhaabattee nama hamattu yookaan dudduuba isaan nama tokko yoo hamatte namni sun si jibba. Namicha ati hamattu sunillee siif ilaalcha gaarii hin qabaatu. Boorillee naan darbee hamata. Boorillee naaf darbee boolla qota. Boorillee naaf darbee akkana godha jedhee waan yaaduuf sirraa baqachuu murteessa yookaan sirraa udduuba dheessuu barbaada. Kanaafuu tasuma nama kamuu udduuba isaa dhaabattee eddeenni hin jirretti hin hamatiin yookaan udduuba isaa hin dubbatiin waa'ee isaa. Kanaafuu sirreessitii irraa of eegi. Nama hamiirraa, namoota cephessuurraa, namoota gadi kuffisuurraa of qusadhu. Inni torbaffaatti argamu yoo ulfaatellee amanamaa ta'e. Namni namanni jaallatu nama amanamaadha. Nama amanatee waa sitti laadhate yookaan nama amanatee waa sitti dubbate yookaan nama amanatee iddoo guddaarra si kaa'e tasuma amantii isaa sana hin dhabiin. Amantii isaa sana yoo dhabde tasuma namni sun deebistee amantii isaa sana argachuu hin dandeessu waan ta'eef yoo agamsitti cimellee amantii kee sanatti yookaan immoo nama si amane sana amantii isaa sana eeguufiif carraaqi. Ulfaataadha. Sa'a kanarratti nam tokko amanee waasitti godhateenaan amantii isaa sana eegdee turuun yookaan amantii isaa sana jabeessitee turuun ulfaachuu danda'a. Garuu tasuma nama duukaa jiraachuuf yookaan amma nama duukaa jiraattetti tasuma amantee namni sitti amane tokko hin balleessin. Inni 8ffaa irratti argamu immoo akka namoota itti ilaaluu barbaadduun nama ilaali. Akka ittiin namoonni si ilaalan barbaadu mul'attee guddattee nama guddaa taatee humna keessa kee mul'istee akka namoota biratti waaw mucaan kun nama jabaati, nama kaayyoo isaa galmaan geessudha, mucayyoon kun nama jabduudi, nama mul'ata isheef jiraattudha jedhamti haga ilaalamuu barbaadu. Atillee ija sanaan nama biraa ilaali. Wanta siif ta'uu qabu, wanta akka naaf haa ta'u, naaf mala, naaf ta'uu qaba, kun naaf uumame jette akka ofiif yaaddu nama biraafis akka inni ta'u yaaduu qabda. Hanga ofiif yaadde nama biraaf yaaddu yoo ta'e yoo salfishii yookaan of jaallataa qofaa taate galma kee ga'uu hin dandeessu. Udduuba deebita. Yeroo kamitti utaanan wanta akka siif ta'u barbaaddu ija ittiin of ilaaltuun akka namoota biraa ilaaltu dhaamsa koosa guddaati. Tole egaa inni itti aanee argamu yookaan salgeeffaa irratti argamu yeroo dandeessetti gargaaruu jaalladhu. Namoota kamiyyuu yeroo gargaarsaaf yookaan dandeettiif kee namni barbaade yookaan na gargaari maaloo jedhe gargaarsaaf harka sitti hidhatu harka kee duubatti hin deebisin. Nama kamiifuu harka kee hidhadhu. Yoo harka kee hidhatte gammachuun jiraatta waan ta'eef tasuma wantoota kana raawwattee jennaan nama kamii duukaa walii galtee jiraachuun sitti hin ulfaatu waan ta'eef nama gargaarsaaf harka sitti hidhate harka kee jalaa hin dhorkatiin yookaan harka kee irraa hin fageessin. Namnu jaallatee harka kee ilaalchan dhufu, namnu jaallatee gargaarsa kee fedha hin dhufu waan ta'eef ati dandeettii isaa qabaattee humna isaa qabaattinaan nama gargaaru irraa duubatti hin jedhin. Inni dhumeffaaf kurneffaa irratti argamu immoo aariin kee gochaa kee akka inni to'atuuf hin eeyyamiin. Namoonni baay'ee gochaa baay'ee erga namaa raawwatanii yookaan holmaa baay'ee erga namaaf oolaniiti aarii isaanii to'achuu dhabuutiin miira isaanii to'achuu dhabuutiin wanta waggaa baay'ee ijaaran yookaan wanta waggaa baay'ee itti laffaanii itti dadhabanii waan baay'ee raawwatan aarii isaanii to'achuu dhabuutiin wanta san kan isaan jecha tokkoon yookaan gochaa tokkoon balleessantu argama. Kanaafuu aarii kee to'adhu, miira kee to'adhu. Namni miira isaa to'atu nama hunda caaludha waan ta'eef nama duukaa jiraachuuf, maatii duukaa jiraachuuf, nama kam faanallee jiraachuuf aarii kee to'adhu. Yoo kana raawwatte nama kamuu duukaa jiraachuu dandeessa waan ta'eef. Tole egaa guyyaa har'aa barnoota baay'ee bareedaa ta'e akkanuma wal faana ilaallee abdii guddaan qaba. Barnoota biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Yoo isin itti like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'a.